Waaqayyoo gaditti kan gammachuu ofii kennu numa mataa keenya. Nagaa Waaqa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota Abbii Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii? Ani obboleettiin keessaan baay'eetti nagaa koodha. Inni naaf nagaa kenne maqaa Waaqayyoo ololaan maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Guyyaa har'aa kana maal qabattee dhufte jechuun keessan hin hafu. Dhugaa baay'een gammadee isinillee akkanaa gammaddan gammachuu keessaniif qooduu dhufe. Maal gammaddee jechuu dandeessu? Yuutuubiin kiyya seera isaa naaf horateera. Akkasumas gara muunti dabarseera sa'aatiin naa guutee sabiskiraabiin naa guuteera. Guddaa galatoomaa Waaqayyo sinaa eebbisuu eebbifamaa baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja. Dhugaa warri naaf gammaddanii naaf gammadaadha. Namni waan itti xaaree argate tokko itti gammada jechuudha. Egaa biyya lafaa kanarratti akkuma sagalee Waaqayyo jedhu namni waan inni itti gammadu waanuma hojjetee itti dadhabee argate tokkotti kan inni gammadu jechuudha. Kanaaf gammadeera. Wanta dandeenye argatan tokkotti numa gammaddan jechuudha. Hundumti keessanuu guddaa galatoomaa eebbifama baay'een keessan natti dadhabdanii jirtu. Karaa liivitiin, karaa viidiyootiin akkasumallee seera yuutuubii dabarsiisuutiin baay'ee natti dadhabdaniirtu waan ta'eef guddaa galatoomaa eebbifamaa eebbaaf ta'aadha. Obboloonni keenya baay'eedha kan isaan wajjin dadhabaa turanii. Keessattuu jira obboleettii keenya Gizuu Waaqayyo isaa eebbisu obboleettii keenya Waaqayyo isaa eebbisu hunduma keessan obboleettii keenya Gizuu namni wallaaltan jirtanu. Yeroo mul'ataa jechuudha yuutuubii lama qabdi. Obboleettiin kun jajjabeessa yuutuubii ishee ilaalaa fi dhugaa obboleettii jajjabeeffamuu qabdudha maaliif yoo jettanii wanti ishee dhaftee nama birootiif illee akka ta'u nama hawwii qabu jechuudha. Wanti isheen gootee isin taane dhugaa dubbachuuf taananii ani akkuma yuutuubii kana iddoon tokko dubbadha. Akkuma yuutuubii kana jalqabeeni viidiyoo mataa kiyyaa eegalee ture. Walaloo afuuraa waan akkasitti hojjechaa ture jechuudha. Gaafa kana hin beektu kaa iddoon jirru. Walaloo kana akkasumas viidiyoo mataa kiyyaa kan itti hojjechuu hin dandeenye adda kute tananii faarfannaa durii irratti hojjechuu eegale. Gaafa faarfannaa durii irratti hojjechuu eegalu baay'ee na ilaalamaa ture. Namoonni jaatanii jechuudha faarfannaa hin dhaggeeffatu turanii. Sa'aatii isaallee baay'ee ol ka'e akkasumallee sabiskiraabii illee garuu kana hunda bitee jechuudha mana kubaayyuu hin guunne. Akkasuma mana akkana godhaa yeroo obboleettii kiyyaa Gizuudhaan wal bare jechuudha. Gaafa wal baruu obboleettiin kun wanni kun si fayyidu obboleettii kiyyaa waan boru si fayyidu hojjedhu kun si fayyidu waan ta'eef kanarraa kaasee isin dabarsu obboloonni baay'een akkasitti darbaa hin jira waan ta'eef hunaan jettee dhugaa karaa na qabdee akkasuma waa sanarraa kaasee jechuudha. Gaafa irraa kaasu maallaa godhe beetanii sa'aatii irraa kaasee akkuma beekamu kaa yuutuubiin yeroo viidiyoo irraa kaafnu immoo sa'aatii isaan irraa kaafataa jechuudha. Kanaaf sa'aatii isaa baay'ee nalaa gadi bu'ee obboleettiin kun baay'ee na gargaartee akkana liivii garuu na goote akkasumallee liivii irratti illee baay'ee na gargaaraa turte jechuudha. Eebbifame obboleettii kee Waaqayyo si haa eebbisu ammallee nama gaarii ta'e maaliif namni gaariin waan gaarii namaaf yaaddee waan gaarii si quunnama. Kanaaf walumaa galattuu guddaa naa galatoome obboleettii kee eebbifamu waan isin jechuu barbaadu keessaa obboleettiin kun baay'ee na dadhabdee baay'ee na gargaarte dhugaa hunduma keessa hin jaalladha hunduma keessa hin kabajaa. Obboleettiin kun immoo dhugaa na biraa haftee hin beektu guyyaa gaaf tokko jechuudha. Waan ishee wal bare karaa oonlaayiniitiin waan qaamaan ishee beeku hin jiru. Garuu nama yaada gaarii nama qabudha. Kanaaf jajjabeessaa obboleettii kun jajjabeessuu qabdu yuutuubii sabiskiraabii godhaa fi viidiyoo ishee ilaalaa fiidha. Yaada gaarii yaada keetiin darbaa dhugaa baay'ee gabbadee maaliif biyya ormaa kana keessa gaafa jirtanii yuutuubii hojjechuudhaaf dhuguma nama cimaa ta'uu qabda. Akkamitti hojjettanii hin jira manni madaamii hin jira wajjin madaamii hin jira wajjin ijoollee hin jira hojiin hin jira baay'ee nama addabsiisa jiru garuu jireenya keessatti gaafa karoora horattanii gaafa karoora jireenya keessan gaggeessitanii waan bu'aa qabnu dabartu jechuudha. Sa'aatii guuttachuun baay'ee ulfaataadha. Sa'aatii guuttachuun baay'ee ulfaataadha isin dadhabsiisanii rifachiisuu fedhu kan taane maaliif haala isiniif hin mijatu iddoon tattanii liivii waraabdan hin jiru. Viidiyoo baatanii gaafa akkas kafana sirrii kaawwattanii too viidiyoo waraabnettanii gongomaa hin jaalatan jarra jechuudha. Maatiin yaa beekamaadha kuni madaamoonni hin jaalatanii. Kanaaf baay'ee rakkisaadha jechuudha. Dirqama immoo yuutuubiin immoo viidiyoo sirraa barbaada jechuudha. Kanaaf ani Waaqayyoof galanni haa ta'u naa guuteera jechuudha. Akkuma godhe soon godhe dhugaa guuttee addeen jira. Kanaaf warri amma yuutuubii hojjechaa jirtan kunii gara fuulduraatti ijoolleen amma yuutuubii lafaa hojjechaa jirtan kunii reefi eegalaa jirtan kunii obsa qabaadha. Abdiin kutinaa kaayyoo keessatti xiyyeeffadha. Waan hojjettaniif beekaa. Kanaaf yoomumaayyuu galmanii geessu jechuudha. Gaafa kaayyoo keessatti xiyyeeffattanii yeroo hundumaa gara atteeshinii kaayyoo keessanii kennitanii hin dabartuu jechuudha. Kanaaf viidiyoo qulqulluu hojjedhaa viidiyoo namaatirraa bilisa ta'aadha. Maaliif hin dabartan waan ta'eef yuutuubiin seera hundumaa jijjiiree jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jabaadhaa isin jira. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Yuutuubii hojjechuu fi kophaa hin danda'amu. Nama barbaachisa jechuudha.
Anammaas viidiyoo jedhee guyyaatti dhumaan viidiyoo amma barbaade gallakkiseeti waan af fayyadu yoo isin laayikii naan goone akkasumallee yoo isin koomantii gaggaarii naaf hin barreessine yuutuubiin kiyoo sabiskiraabii hin qabaanne homaa naa gochuu hin danda'u jechuudha yuutuubiin. Kanaafuu yuutuubii hojjechuuf nama barbaachisa nama waa'ee yuutuubii beeku. Illee ammoo akkasuma yuutuubii duwwaa qofa hojjetanii viidiyoo gallakkisuu hin taane nama warroota viidiyoo yuutuubii waa'ee seera yuutuubii barsiisan hordofaa jechuun si fayyada dhugaa waaqaa. Abdul Haabbii namni wallaalte hin jirtanii yeroon yuutuubii kana banu sarraa hin banadhe ግን seera isaa jechuun tokko jala deemitu hordofaa ture waan inni banamuu hin qaba jedhanii banaa waan inni immoo cufamuu qaba jedhanii hin cufaa waan akkasii jechuudha. Kanaaf maas jechuun barbaadanii waan walumaa galatti karaa gabaabaa yuutuuba yoo hojjettanii warra yuutuuba hojjetu warra barnoota yuutuubaa beeku jala deematii bara maaliif onnumtuyyuu jechuudha namni garaa haadhaa keessatti bareen jiru hundumtuyyuu walirraa baramanteef taruma taraa walirraa baraa deeme waan ta'eef jechuudha. Kanas inni jechuun barbaadaa ergaan kiyyaarraa inni biroo tokko kanadha. Inni biraa immoo jechuun obboloota fi yeroo yuutuubii kana hojjennu fakkeenyaaf amantaadhaan wal qooduu lammataa deebi'ee immoo akka gandummaatiin wal qooduu Oromoo maal waan akkasii kanaan wal qooduu warra kan jedhamtee Oromoo Amaaraa maal akkasiinne wal qooduun yaafu jechuudha. Maaliif jennaan nuti fuuldura kana kan dhufnee walii keenya guddisu. Walii keenya jajjabeessu malee waa'ee siyaasaa haasa'uu, waa'ee amantii haasa'uu, waa'ee beeksisa haasa'uu jechuudha. Maaliif jennaani gaafa akkas jennee guddataa hin deemnu jechuudha. Dhugaan isin hin jiraate. Maaliif namni tokko ani amma Oromoo ta'e dhalachuu kiyyaa fi ofii kiyyaa fi miti isin haa galuutti waan kan illee ani keessa gadi bu'ee waan akkasii hin beeku warri immoo akkasumas beerii biraa ta'anii uumanis fedhi isaaniitii miti. Kanaaf waa'ee akkasii yuutuubii keessatti jechuudha. Gongumayyuu dhiisa afaan barbaadan hojjedhaa yoo barbaadan Amaariffaan yoo barbaadan Oromiffaan jechuudha maal nuti keessanii isiniif guddate jechuudha. Kanaafuu gandummaan waliin qoodinaa amantii waliin qoodinaa waan akkasii dhiisaa yuutuubii keessatti jechuudha gaafa dhuftanii firii taa'atii jaalalaan nama simadhaadha yoo san guddanne jechuudha yoo san jijjiiran illee jira jechuudha. Kanaafi tokko yaadni kee akkanadha. Lammaffaan jechuudha waan isin jechuu barbaada jiru nama yuutuubii banattanii jirtan kuni obsa saniif haa kennu obsa waraadhaa gidi taa'atii. Yeroo amma fakkeenyaaf jira miti liivii namaa yeroo dhuftanii ilaaltanii viidiyoo namaas yeroo ilaaltanii calleeffatanii fiiginaa liivii dhuftanii nama gargaartan jechuudha. Giditaa waan daqiiqaa 15 waan daqiiqaa 10 gaafa sana ofii si fayyadanii nama sanis si fayyadan jechuudha. Namni sun yoo dhufee si gargaaruu dhufe amma maal ta'e kan si ta'uu danda'a yookaan sanii ol si ta'uu danda'a garuu jechuudha. Xingeetee dhuftanii laayikii duwwaa gootanii baatu ta'e laayikiin dhugaa daqiiqaa 10 yoo ta'e laayikiin keessan hin fayyadu jechuudha. Akkasuma yeroo isin fayyadu jechuudha. Kanaafuu maasin jechuun barbaade biroo tokko ani isin caala beekuu qabaadha isin gorsuu fi miti yeroo laayifiis nama gargaartan viidiyoo namaa sodaate irra tuqxanii hin dhiisina. Bakka akkuma mataa keessa isinitti ilaalaa jira. Akkuma mataa keessa isinitti ilaalaa jechuudha. Maaliif ani yoo isin na fayyaddan isinitti dabarsee si fayyada waan ta'eef dhugaa gowwaa hin ta'ina yoo nama fayyaddan namni isin fayyada jechuudha. Yoo waan gaarii hojjettan waanuma gaariitu isin quunnama jechuudha. Kanadha kanumaa namni bira darbaa. Kanaaf walii keenya haa jajjabeessinu keessattuu jechuudha ijoolleen mana madaamii jiru qeemamoota madaamii maal akkas jedhamtiire maqaan keenya kun nuti xiqqaata dhugaa nuyi jechuudha walii keenya yaa guddifnu dhugaa yuutuuba namaa kan guddisu tokko 100% keessaa 100 numa jechuudha akkamitti jechuu dandeessu yeroo boqonnaa keenya maatii keenya bira hin jirru maatii keenya bira hin dabarsinu. Yookaan immoo bakka obboleettii fira aantii tokko wajjin dabarsinu. Wanti nuti wajjin dabarsinu bilbila keenya qofaa dhugaa dubbachuuf taana. Kanaaf yuutuuba namaa faarfannaa akka mataa keessatti gara faarfannaa diraamaawwan akkasii kanaan sirtaan hordofaa jechuudha. Kanaaf yuutuuba namaa kan guddisu parsantii 100 keessaa 100 numa jechuudha. Kanaaf immoo walii keenya yaa guddifnu viidiyoo walii haa daawwannu koomentii waliif haa goonu isiniin jechuun jaaladha sabiskiraabii waliif haa goonu akkaawuntii qabnu walii keenyaaf haa jajjabeessinu dhibee lama yoo qabaanne. Akkasumas guruupiiwwan garaagaraa waliif ijaaree wal jajjabeessuun jechuun jaalladha dhugaa guyyaa asitti jechuudha dhugaa dubbachuuf taa'anii yeroo biyya arabaa jiru kana viidiyoon keenya baay'ee ilaalamuu dhiisuu danda'a garuu viidiyoon kiyya baay'inaan naaf ilaalamuttanii abdii hin kutanaa jechuudha. Gaafa biyyatti gallee akka barbaannetti dubbachuu dandeenya akka barbaannetti waan barbaanne barsiisuu dandeenya viidiyoo barbaanne waraabuu dandeenya haa amma akkuma beekamu kan jirru qixxee mana hidhaa jechuun hin danda'ama. Kanaafi warri immoo jechuudha yuutuubii yeroo biyya galle banan nagattanii dhugaa ani garuu akiyyatti oo biyya galtan osoo hin taane asumatti banadhaatii galaa jechuudha warra yuutuubii hojjechuuf karoora qabdan maaliif yoo jettanii dhugaa biyya keessa gaafa gallee wantoota baay'eetu jira kan akka intarneetii firii argachuu dandeenya ofii keenya illee firii ta'uu dandeenya maal firii hin taane garuu yaa dirqama yuutuubiitiin xiyyeeffannu maaliif jennaani
yuutuubiin tareetii hojii booruu jireenya keenya nu ta'uu danda'a nu ta'uu danda'a ni galee waan hundaaniiti waan ta'eef bakka si adabuu danda'a waan akkasii jira waan ta'eef hojii biraatti xiyyeeffanna. Kanaafuu maal isin jechuun barbaade asitti banadhaa sirreeffadhaati. Biyya yeroo galtan immoo hojii biraata irratti hojii kanas yoo qabaattanii baay'ee siif fayyada. Maatii keessan gargaaruu dandeessanii ofii keessan immoo siif fayyaduu danda'a. Kan isiniin jechuu barbaada dhugaa baay'een gammadee isinillee naaf gammadaadhaa guddaa galatoomaa waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaadha. Yaadni ani qabu yuutuubii koo irratti guyyaa har'aa viidiyoo ani qabatee dhufe kanumaan xumuraa guyyaa biraa immoo waan biraatiin aga walitti deebinutti eebbifamaa eebbaaf ta'a baay'ee isin jaalladha dhugaa baay'ee isin kabajaa galatoomaa isin jechuu jaalladha bulaa koo eebbifamaa.